Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa akkuma baratame oduu kennaa kan guyyaa har'aaftiif qabanne kan biyya keessaa fi kan biyya alaa yeroo itti simbiraan geenyu irra geenyeetiin jirra. Oduu biyya keessaatii lammiileen Itoophiyaa 47 ol ta'an qooda aksiyoonaa Itiyoo Telekoom bitachuu dhaabbatichi kan beeksise yommuu ta'u, oduu biraatiin biyya ollaa kennaa kan taate Suudaan keessatti jaarraa 21ffaa kana keessatti rakkoo beelaa irraa kan ka'e namoonni baqatanii kaampii keessatti argatan cilee fi baala mukaa soorachaa akka jiran dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi dhaabbanni gargaarsaa garaagaraa ifa godhaatiin jiru. Oduu biraatiin Chaayinaa fi Ameerikaan ammallee akkuma walitti dhaadatanitti kan jiran yommuu ta'u, Chaayinaan akeekkachiisa cimaa Ameerikaadhaaf kan kennitee fi na waliin daldaaluu yoo kan barbaadu ta'ee taarifa narra keessa buusi jechuudhaan akeekkachiisaa fi kan sodaadhaan walitti make ergiteefii jirti. Gara lola Awurooppaatti yeroo dabarru Raashiyaa fi Yukureen hanga ammaatti lolli isaanii akkuma itti fufetti kan jiru yommuu ta'u, dhoo'insa guyyaa kaleessaa Mooskootti mudateen Jeneraalli Raashiyaa tokko konkolaataa isaatti ajjeefamuun dhagahameetiin jira. Oduu kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan geenyu tahaa nu waliin akka turtan isin affeera. Lammiileen Itoophiyaa 47 ol qooda aksiyoonaa Itiyoo Telekoom bituu dhaabbatichi beeksise. Qooda aksiyoonaa Itiyoo Telekoom gurgurtaa ummataaf dhiyaate dhibbantaa 10 miiliyoona 10 fi 700 gurguramuu Itiyoo Telekoom beeksise. Adeemsi gurgurtaa aksiyoonaa guyyoota 121f geggeeffamaa ture yommuu ta'u, adeemsicha ilaalchisee guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaayititti ibsa laatameera. Hojii gaggeessituun dhaabbatichaa Firee Hiyoot Taamiruu sagantaa kanarratti ibsa dhiheessaniin lammiileen Itoophiyaa 47 fi 377 aksiyoona bituun irratti hirmaachuu eeraniiru. Adeemsa kanaan maallaqni kaffalame birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 200 sassaabuu fi qoodni aksiyoonaa miiliyoona 10 fi 700 gurguramuu beeksiseera. Gurgurtaa aksiyoonaa kun abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaatiin raggaasifamuu akka qabu hojii gaggeessituun dhaabbatichaa ibsan. Mootummaan qooda dhibbantaa 10 dhaabbata dhiheessii tajaajila telekoomii kan ta'e Itiyoo Telekoom ummataaf gurguru akka eegalee kan ifoomse ji'a onkololeessaa darbe keessa ture. Lammiileen Suudaan jiraachuuf jecha cilee fi baala mukaa nyaataa jiru jedhe dhaabbanni gargaarsa. Lammiilee Suudaan waraanaa baqatanii jiran waan nyaatan dhabanii cilee fi baala mukaa nyaataa akka jiran dhaabbanni gargaarsaa Norwegian Refugee Council kan jedhamu beeksiseera. Haleellaan kaampii baqattootaa naannoo magaalaa Elfaashaar irratti gaggeeffamu hordofee namoonni waan nyaatan dhabuudhaan jiraachuuf jecha waan argatan bakka akka isaan buusanii fi kanneen akka baala mukaa fi nyaata cilee fa'aa makanii nyaachaa jiraachuu dhaabbatichi ifa godheera. Dhaabbata Norway Refugee Council jedhamu kanatti dursaan opporeeshinii kan tahan Nooh Taayilar wanti dhagahaa jirru waan baay'ee nama gaddisiisuudha jechuun dubbateera. Hojjetaan dhaabbata gargaarsaa kun akka jedhanitti lammiileen Suudaan magaalaa Elfaashaar irraa gara magaalaa dhiheenyatti argamtu Taawiilaa jedhamutti baqataa jiranis waan nyaatan dhabanii karaa irratti du'aa akka jiranis ifa godheera. Kanaanis deebisanii lubbuu isaanii argachuu kan hin dandeenye miiliyoonaan kan lakkaa'aman dhumaa kan jiranii fi kaan isaanii ammoo dheebuudhaan du'aa jiru jechuun kaampiin baqattootaa Zamzam jedhamurraa gara Taawiilaa yeroo baqatan rakkoolee garaagaraa akka isaan saaxilaman dubbateera. Rakkoolee garaagaraa ciccimaa isaan mudatu keessaa yeroo baqatummaa irratti argaman kanneen akka wal waraansaa biyya keessa jiruu fi garee waraantota yookaan garee hidhattootaatiin ajjeefamuu, gudeedamuu fi kanneen biraatis kan isaan irra gahuudha. Sababa lola humna addaa RSF fi waraana Suudaan gidduutti gaggeeffamuun kaampiin baqattootaa Zamzam jedhamu haleelamuu hordofee fageenya kiiloomeetira 40 irra kan argamtu gara magaalaa Taawiilaa jedhamtutti baqachuudhaaf dirqama taheetiin jira. Haalli qilleensaa ho'a cimaa kan ta'ee fi dheebuu fi imala irratti laafanii karaa irratti du'uun ammootu hammaataa jira. Gama biraatiin ammoo dubartoonni imala irra akka gudeedamanis ibsi dhaabbanni gargaarsa Noorweey kun ifa godheera. Intalli tokko kophaa ishee Elfaashaar irraa kaatee osoo imalaa jirtuu karaa irratti gudeedamuun madaa ishee irraa fayyuu dadhabdee Taawiilaa yeroo geessu du'uu ishee maatiin tokko himaniiru jechuudhaan dhaabbanni kun dubbateera. Naannoo Daarfur keessaa harka humna waraanaa Suudaan kan jirtu magaalaa Elfaashaar qofaadha. Jalqabaa ji'a kanaa humnoonni RSF kaampii baqattootaa Zamzam jedhamu magaalattiitti dhihoo jiru irratti haleellaa raawwachuun lammiileen biyyattii kaampii keessaa akka baqataniif dirqama irratti taheera. Namoonni kaampicha keessa jiraataa turan waraana waliinii Daarfur kanaan dura geggeeffame baqachuudhaan waggoota 20 oliif achi keessa jiraataa turuu isaanii kan himan yeroo ammaa kana garuu baqattummaadhaaf saaxilaman. Humnoonni RSF kaampii baqattootaa guddicha kanarratti haleellaa raawwatan
waggoota lamaan darbaniif humna waraanaa Suudaan wajjin wal lolaa waan jiraniifidha. Waraana waggaa lamaaf geggeeffamaa jiru kanaan lammiileen biyyattii 100,000 ol yoo ajjeefaman miiliyoona 13 kan ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Dhaabbileen gargaarsaa garaagaraa akka jedhanitti rakkoo gargaarsaa yookaan rakkoo deeggarsaa namoomaa akka addunyaatti guddaa ta'etu biyyattii tana keessatti mudate jechuun dubbateera. Kaampiin baqattootaa Zamzam erga humnoota RSF'tiin haleellaan irratti raawwatame booda guutummaan cuufamuu isaa ministeera fayyaa kaaba Daarfur kan ta'an Ibraahim Kaatar himan. Humni addaa RSF kaampicha irratti haleellaa raawwachuu amanus namoota nagahaa ajjeesuu garuu haaleetiin jira. Wal waraansee biyyattii kana keessatti waggaa lamaaf gaggeeffamaa tureen namoonni miiliyoona 13 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu haa gabaafamu malee gabaasni sirriin garuu kana caaluu akka danda'u dubbatamaa jira. Duuti lammiilee biyya kana keessatti kan hanga ammaatti irra gahem lammiilee Gaazatti ajjeefaman dachaa lamaa fi walakkaadhaan akka caalus ibsamaatiin jira. Nu waliin daldaaluu yoo barbaaddan qaraxa nurraa deebisaa jechuun Chaayinaan ergaa Tiraampiif dabarsite. Pirezidaanti Tiraamp dhugumaan waraana daldala Ameerikaa fi Chaayinaa gidduu furuu yoo barbaadan ta'e qaraxa oomishaalee keenya irratti dabarsan kaasuu qabu jechuun Chaayinaan cichite. Bulchiinsa Tiraamp irraa yaadni dhihaatus hanga ammaatti mariin dhimma daldalaa nu gidduutti geggeeffamu hin jiru jechuudhaan qondaalli ol aanaan Chaayinaa tokko dubbateera. Waraana daldalaa biyyoota gurguddoo lamaan addunyaa gidduutti hammaatee itti fufee kan jiruu fi Chaayinaan haaloo bahuudhaaf jecha xiyyaarota Boeing Ameerikaan oomishtee fi bitachuudhaaf ajajjee turte deebistee gara kaampiitti ergiteerti. Eegasii Doonaald Tiraamp qaraxa Chaayinaa irratti dabarsan zeerotti gadi fiduu baannus baay'ee gadi buusuu ni yaadana jechuun kaahee jira. Waraanni daldalaa Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti hammaataa deemuun Ameerikaan oomishaalee Chaayinaa irratti qaraxa 145 dabarsitee kan turtee fi Chaayinaanis gama isheetiin kana haaloo bahachuudhaaf jecha 125 irraan geetteerti. Dubbii jabaa Chaayinaan karaa dubbii himaa ministeera daldalaa isheetiin dubbatteen Ameerikaan qaraxa oomishaalee guutuu irratti dabarsite haquu qabdi jedhan. Yeroo kana dhugumaadhaan yoo wal dhabdicha furuu barbaade tahee jechuun dubbii akeekkachiisa fakkaatu dubbateera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Joo Jiyaank gama isaatiin akka dubbateem waliin galtee irraa gahuu miti Chaayinaa fi Ameerikaan dhimma qaraxaa irratti gonkumaayyuu hin mari'anne jechuun qeeqa isaa waliin dubbateera. Gabaasonni amma bahaa jiran garuu sobaadhaan kana kan jedhe dubbii himaan Doonaald Tiraamp ammoo kana dura mariin biyyoota lamaan gidduutti geggeeffamu akka jiru eeree turuu isaa walitti makeeti. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent roobii darbee yoo gaafataman ammayyuu mariin hin jalqabne jechuun dubbateera. Bessent Ameerikaa fi Chaayinaa waliigaltee guddaa irra gahuudhaaf carraa guddatu jira kan jedhanii fi Tiraamp kibxata darbee Beejing waliin mari'achuun waliigaltee irra gahuun waan gaariidha jedhan. Isa Chaayinaan xiyyaarota Booyingii fi bitachuuf ajajjee turte deebiste ammoo Booying xiyyaarota midhaaginaan hojjetaman kanneen fudhachuu diduu ishee Chaayinaa irratti yookaan Chaayinaatti galchuu qaba jechuudhaan dubbateera. Akka warri Ameerikaa jedhutti kuni fakkeenya xiqqoo waan Chaayinaan waggoota dheeraadhaaf biyya keenya irratti hojjechaa turteerti jechuun qeeqaniiru. Qorichi sammuu namaa hadoochu feentaanil Chaayinaa irraa biyya keenyatti gala. Kaanaadaa fi Meeksikoonis lammiilee keenya kumaatamaan qoricha kanaan ajjeesaniiru jechuun dubbatan warri Doonaald Tiraamp. Hoogganaan Booying Chaayinaan xiyyaarota ajajan bitachuudhaaf turte deebistee ergite jechuun yoo dubbatan kunis qaraxa Doonaald Tiraamp haaloo bahuuf jechuun deebisee Tiraampitti quba qabeera. Keelii Eerterberg hoogganaa Booying xiyyaaronni lama deebi'aniiru kan biraas dhiheenyatti deebi'uudhaaf qophii irra jiru jechuun sodaa qabu waliin dubbateera. Chaayinaan qaraxa Tiraamp itti fufaa jiruuf dursitee qophaa'aa akka turte xiinxaltoonni garaagaraa ni dubbatu. Tiraamp Saawud Arabiyaadhaaf deeggarsa waraanaa doolaara biiliyoona 100 kennuuf jedhame. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp Saawud Arabiyaadhaaf paakeejii deeggarsa waraana doolaara biiliyoona 100 ol kennuuf akka jedhu Rooyiters maddeen argadheera jechuun yoo gabaasu dhageenye. Deeggarsi waraanaa Doonaald Tiraamp Saawudiidhaaf deeggarsa waraanaa kana bifa gochuu yookaan bifa kennuu baatanis yeroo daawwannaadhaaf gara Saawud Arabiyaa imalan ni beeksisu jedhamee eeggamaa jira. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Joo Baayiden Saawud Arabiyaa waliin deeggarsa meeshaalee waraanaa kanarra gahuu hin dandeenye ture. Rooyiters akka gabaasetti bulchiinsi Baayiden deeggarsa meeshaalee waraanaa Saawudiif kennu Saawudiin meeshaalee waraanaa Chaayinaa irraa bittu akka addaan kuttuuf Chaayinaan investimentii achitti akka geggeessite gaafataa tureera jedhan. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana waliigaltee irra osoo hin gahin hafuun isaanii yaadatameera.
Gareen warra Doonaald Tiraampiin durfamu garuu biiliyoona 100 ol Saawud Arabiyaadhaaf kennuuf kan karoorfatee fi gara Saawud Arabiyaatti imalee daawwachuudhaaf akka inni jirus kan himamaa jirudha. Yeroo mootii Saawud Arabiyaa King Salmaan daawwatuuf dhufutti ammoo dubbii kana guutumaan guututti ifa baasa jedhamee eeggamaa jira. Dhoohinsi boombii Mooskootti mudateen Jeenaraalli waraanaa Raashaa ajjeefame. Magaalaa guddoo Raashaa kan taate Mooskoo keessatti dhoohinsi boombii mudateen qondaalli ol aanaan waraanaa Raashaa Jeneraal Yaaroslaav Mooskaalik ajjeefamaniiru. Dhoohinsi kun kan mudate boombii konkolaataa irratti hidhame yoo ta'u, Jeneraalli waraanaa kun jalaa ajjeefamuu Raashaan amanteerti. Qondaalli ol aanaan waraana Raashaa ajjeefamuun kun kan jalqabaa osoo hin taane, kanaan duras Jeneraalli Raashaa tokko boombii balbala isaa irratti hidhameen ajjeefamuun isaa beekamee ture. Raashaan erga Yukureen weerartee as qondaaltonni waraanaa ol aanoo fi namoonni biroo jalaa kan ajjeefaman yommuu ta'u, baruma kana ji'a gurraandhalaa keessa qondaalli garee waraana Raashaa Armen Sargiyastan jedhamu hospitaalatti dhoohinsa mudateen ajjeefamuun ni yaadatama. Bara 2024 muddee darbe keessa ammoo Leetanaal Jeneraal Igor Kililov ajjeefamee kan turee fi ajjechaa Jeneraal Igoriif humni tikaa Yukureen harka keessaa qabaachuu akka ture warri Raashaa ibsee ture. Waraanni kun erga jalqabee waggoota 3 kan cehe yommuu ta'u, turtii waggoota 3 kana keessatti gama lamaan iyyuu miidhaan cimaan ga'eefamee jira. Lammiileen gara isaaniitii buqqa'uu keessattuu daangaa irra warra jiran haleelamuu fi lubbuu isaanii dhabuu akkasumas gamoowwanii fi dhaabbileen gurguddoon daaratti jijjiiramu, riqichoonni biyyoota lamaan wal quunnamsiisan daakamuu fi kanneen biroos miidhaa daangaa Raashaa fi Yukureen irratti waggoota 3 keessatti gaheen kan mudateedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffachaa turtanidha. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahilaa keessan biraanis gahaa isiniin jenna. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.